ይህ ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል ላይ ሀገራዊ የሆኑ ሃይማኖታዊም የሆኑ ድንቅ ፕሮግራሞችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ ቢያደርጉት የሚያተርፉበት እንጂ የማይቆጩበት ድንቅ ቻናል ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል። እዚህ ላይ የሚተላለፉትን ፕሮግራሞች ከወደዷቸው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሰዎች ሼር በማድረግ ያጋሩ። ሙሉጌታ ዩቲዩብ ቻናል dhugaa isaaniif ba'e kiristaanota namooti biyya lafaatti deemanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaatti warroota nama sodaachisan fuuldura dhaabbatee maqaa kootuun sodaatiin namni dhugaa naaf ba'e ani immoo gaafa deebi'ee dhufaatii koo lamaffaatti fuula abbaaf fuula fura qulqulluu fi fuula qulqullootaaf ergamootaa fuulduratti waa'ee nama sanaa dhugaa ba'aaf jedhe. Kana kan caalu jira. Waaqayyo dhugaa nuuf ba'u kan caalu jiru. Kanaafuu akkamitti immoo dhugaa nuuf ba'a kan jedhameef daandii qulqulloonni qabatan qabannee yoo deemne achirra yoo jiraanne toora qulqullooti irra deemanii gooftaa isaanii argatan bira deemne nutis toora sanaa yoo deemne qulqullummaa sana yoo qabaanne maal taana jechuudha. Nuufillee waaqayyo dhugaa nuu ba'a guyyaa deebinee dhufaatii isaatti jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa muddee ja'a kan kabajamtu akka mana kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo biyya keessaa biyya alaatti kan kabajamte ooltu wareegamtuu qulqulleettii Arseemaan kun kan nuti kabajnuuf kan nuti jaallannuuf waa'ee maaliif jenneedha. Isheen waa'ee Kiristoosiin sodaa tokko malee mooticha Dirxaaxoos fuuldura dhaabatte sodaa tokko malee biyya Armanitti magaalaa guddaa keessatti dhugaa waa'ee Kiristoosiin baate. Dhugaa baate immoo ittiin qaanofne deebitee immoo lammataa hin shakkine jechuudha. Iyyadanna miti raajii Daani'el boqonnaa 3 irra kan jiru sana iyyadanna miti ijoollota sadan sana Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'el sana lakkii abiddaan isin sodaachiseera jedhee abidda gaafachi kaa'edhu abiddichan sodaanne isaan. Jecha gara kuteenyaa tokko garaa kutatan. Maal ture innis ila nu fayyisa yoo nu fayyisu ta'es nu gargaara yoo nu gargaaru ta'es nu maaliin ta'an waaqa tolfamaa kanaaf hin sagannu. Al tokko amma raachirra dhaabbannee eegganna nuun al tokko amma ni nu gargaaru qofattee eegganna kun namarra hin jiraatu. Ati yaa waaqayyoo yoo mucaa koo fayyiste xilaan sii fida hin jedhamu silatiin akkasiin tasaalamu. Nu haa gargaaru ilaa yaa waaqayyoo ati na gargaarta gaafa ati na gargaartu immoo maaliin sii godhu ani silatiin sii dhiyeessa shaamaan ibsa mana keenya akkas godhu ati na gargaarta jechuudha. Kadhannaan Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'elii kadhachuu qabna maal jedhanii ilaa nu fayyisaa jedhan waaqayyo keenya kanatti nullaatu nu fayyisaa hin amanan tokko. Lammaffaa irratti immoo abidda nutti agarsiistee nu sodaachisuu nu as faraarra'uu hin dandeessu. Yoo nu fayyisuu dhiises maal haa ta'u dhiisu malee nuuni siif hin sagannu jedhan. Kiristaanummaan yoo nu fayyises yoo nu gargaares waaqayyo abbaa kennaa danuudha. Kennuu dhiisuu isaa keessayyuu kennaawwan hedduutu jira. Kennuu dhiisuun isaayyuu kennaadha. Yoo nuu kenname tarii ittiin nama balleessina ta'a. Tarii ittiin mataa keenya balleessina ta'a. Kanaaf dhiise malee waaqayyo nutti garaa jabaate miti. Kennuu dhiisuun isaayyuu kennaadha. Kanaafiyyuu maatiiwwan waaqayyo kennuu dhiisuu isaa sanayyuu kennaa goonee fudhachuu amannee fudhachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu gaafa kana akkasittiin ta'u waaqayyo keenya hunda keenya nu eebbisaa. Garaa kutachuudhaan amanuun nurra jiraata. Garaa kutanne gara kuteenyaan yoo baranne yoo dhageenye yoo sagalee waaqayyoo dubbanne nurraa miidhagaa. Nuunis eebba wareegamtuu kanaa waaqayyoo mana kiristaanaa keenya uummata kiristaanaa keenya baadiyyaaf magaalaa biyya keessaa biyya alaarra jiran irra oolchee nuuf haa oolchuu. Nama waggaa nu haa taasisu waaqa nu barsiiseef baranni guddaan isaa taata. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu. Bara tajaajila keessanii siniif haa dheeressu. Lafarratti deddeebitu mana isaa samiirra immoo dhaaltuu mootummaa isaa sinaa taasifatu. Waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu. Kanuma caalaa kennaa siniif haa baay'isu. Guddaa galatooma ulfaadhaa yeroo keessan aarsaa gootanii haga kana nu waliin turtanii barumsa nu qooduu keessaniifis ulfaadhaa nuuf jiraadha. Warri jalaatis eebbisaa. Baxii. Ooyee gannii dhageessoo lafarratti deddeebitu mana isaa samiirratti dhaaltu mootummaa isaa sinaa taasifatu eebbifamaadha. Nutis immoo nama kan dhageeffatee osoo hin ta'in nama itti gara hojiitti hiikne firii 30 firii 60 firii 100 irraa buufannu nuuf haa taasisu eebbifama barsiisaa keenya. Ameen. Kan waliin nageenya walumaan dhaaltu mootummaa isaa harmaa. Mana kiyyaatti kan barumsa dabarsitanii sinitti haa baratu kan. Ani mana maskiitiin si beeka malee mana maskiitiin si argaa yeroo tokko tokko
achi dandee deeman ture xiqqoo amma barnootaa fedheen badaa deddeemu ture. Galgala immoo ani bara 1972 kan boqotanaas nama biyya keenyaati. Kitaaba seenaa mana kiristaanaa sadarkaa addunyaatti kan jedhan የቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም መድረክ kan jedhu tokko barreessaniiru. Afaan Oromoodhaanis jira seenaa namni guddaa kun maal jedhu nuti amantoota kana jedhan warri geggeessinu jedhan yoo dandeenye dura isaanii habuunu isaan nu duukaa nu yaalanii dhufanii jedhan. Yoo dandeenye immoo jedhan egaa dandeenye dura bu'u yoo dandeenye immoo faanuma isaanii illee deemnu isaan cina taanee bira isaaniidhaan adeemnu imallu akka biraanaaf jedhan. Yoo dadhabne kana achi nu gatanii deemuudha. Kanaaf amma warra hojiin itti gaafatamummaatti kenname dhiisnee teenya oduu hojjenna oduu odeessina nama walitti naquu ta'eera waa'een keenya garuu isin yeroo isin akkas wal waamtanii wal barsiistan wal faana faarfattan dhugaadhumatti ijoolleen achi jirtanii yeroo biyya galtan egaa akka keenya akka isin hin goone isinii kadhannaa isin haa jabeessu sanumaanidha. Nama baay'een nama biyya keessaa jabaatu argu badaa garuu isiniin fuullee kanaan yeroo baay'een isin argaan jabaattu. Kun immoo wanta adda cituu hin qabnedha dhugaa waan adda cituu hin qabnedha. Waaqayyo kennaadhaati kennaa kana isin irraan fudhatiinii tsaggaa badiiba tsaggaa isiniif haa godhu waaqayyo itti daddabalee isiniif haa kennu isiniif haa baay'isu ayyaana isaa isiniif haa baay'isuun jedha. Dhugaa gahee keenyadha galateeffamuu hin qabnu jedhaanii tiiktookii garan deemu irratti maskiin hin beekti. Bakka namni tokko qoftee eebbisnaanii hin gaa kan galata qabu isin warra wal funaanee taa'ee nu dhaggeeffatedha. Utuu isin hin dhaggeeffanne ta'an yoonaan arrafan ture yookaan waan biraan dubbisan ture yookaan alan ba'an ture. Garuu ati mana bannaanidha jalqaba isaa. Kanaaf yaadi qulqulluu sun dhufuusaadha kan murteessaa ta'e. Kanaaf kan keenya badaa miti isin nu jabaadhaa waaqayyo isin duukaa ta'uu eebbifamaa isin jira poliitii. Tole isinillee galatooma nuuf jiraadha ulfaadhaa fayyaa argadhaa. Yaa'u isin bareera kana dura ta'uu namatti amma immoo sirriitti isin baree. Nooraa galatooma. Maanni faarfachaan argaa wade banaan maanni. Filiippoos naayilii waan mitire. Eega. Akkas godheen deemuu koo dhagaa. An Filiippoosiin hin taanaati naayiliin taati. Itti bubaan dandeema. Gadaa kalsee biratti taa'aadde. Kalsee biratti taa'aadde. Akkamiin isin maaltu ture anoo nagarree bursii wayii ture nama baay'ee ture. Amma carrashaa irra dhufe amma yeroo isin fixuuf kaatanii sheekii yeroo isin eebbisee ba'aa jiruun argine. Sagantaa ariitii qabdu turtan natti fakkaata. Ta'ee kabajni namummaa kabaja horiidhaan gadi ta'ee jira. Kanaafuu dursa namummaa keenya walii keenya kabajnu amantii walii keenyaa waliif kabajnee wala jaallannu bakka garaa garaatti yeroo duuti tokko ta'u amantaa isa kana isa sana tajjeesse jedhama. Kun immoo ta'uu hin qabu. Gareetti galeera gaafan jedhu ni Viidiyoon dhaamsee ka'een dhadhaabbadha dhugaa baay'ee taa'uu dadhabee. mee ka'ee dhaabbata dhugaa ka'ee ka'ee boqodhu mee dhugaa sa'aatii 3 sa'aatii 2 teessee nama fakkeenyaaf jechuudha maatii musliimotaa qabaa nama fakkeenyaaf maatii firoota minaaminii kan jiru ayaata aggootii fa'aa akkistii fa'aa maal kun isaanii isaanidha jechuudha. Garamitti galaaraa booddee wanti kuni waa'een oromummaa kuni waa'een oromummaa iyyuu miti waa'een numti nama ta'uu iyyuu badaara beekte namati amantii isaan hordoftu taanaan yaa'u kiristinnaa keessatti illee nama qaluuf nama ajjeesuu hin ayyamamu cafacafuudha jechuudha. Kun immoo bargeet waaqni lolaluuf hin jiru kan akkasumatti naasaa yoo waaqa loluuf hin qabnu waaqa nuu lolu malee osoo tokko taanee osoo wal gorsinee yaada jedhu yaada gaariidha. Keessumatti ustaazonni ijoollee isaanii duukaa buutota isaanii yoo gorsanii biyya keenyaaf nagaa uumuu dandeenya. Nuti illee ijoolleen kiristiyaanaa amma danda'ametti jaalala labsina gaa ምክንያቱም አምላካችን የሰላም አምላክ ነውና ዋጋ ጃላላም ዲሬ ዋቅን ኬኝ ስለዚህ ያንን የምንሰብከውን ደግሞ መኖር ነው የሚጠበቅብን። ዋን ሰበክንም ዋለለም ነው ሞት ጅራችሁን ድርቀማ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ዛሬ ብቻ ባይሆን ኖሮ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጉያ አራዱዋቱ ተው ባቴዩ ጉያ ብራስቱ ወልቤ ለብተኒ ወይ በርሲሶኒ ኬኝ ታኒ ተጃጅልቶን ሳኒ ታኒ ውጀረኒ ሶ
wanni kun irratti mari'atame biyya keenyaaf illee በነገራችን ላይ rakkoo keessaa madda beektaa miidiyaa kanarraati bar miidiyaa kanarraa namni silkiidhaan odeessaa namni lafaan dhagaadhaan warreebaa jechuudha. So amma argaa dhumtiire warra miidiyaa dubbii qabsiisa dhagaa kan darbatu waan biraadha. Warri miidiyaa zammina tokkatanii mana keessa taa'u soofaarra taa'e laayitii